gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa allamii fintoomsaa waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa. Naannoo Oromiyaatti lammiileen miliyoona 2 ol sababa gogiinsaatiin miidhamaa jiru. Keessumaa godinoota gama kibbaaf baha biyyattiitti hammaate qabeenya guddaa hawaasa horsiisee bulaa kan ta'e horii irratti miidhaa guddaa geessisaa jira. Komishinarri sodaa balaa fi kaafamtoota misooma Oromiyaa obbo Garraamoo Holiqaa hongeen Baalee baha qofatti akka hin taanee fi godinaalee Harargee lamaan Gujii bahaaf lixa akkasumas Booranatti mul'ate akka jiru dubbataniiru. Ammatti namni sababa hanqina nyaataan du'e kan hin gabaafamne yoo ta'u gargaarsi uummata bira akka gahu qaamoleen garaagaraa irratti hirmaachaa jiru. Hongeen kun gaala gammoojjii damdamatuun beekamuuf harree hawaasni horsiisee bulaa bishaan ittiin waraabuu fi itti dhimma bahu galaafataa akka jiru horsiisee bultoonni hongee kanaan miidhaman himaadha jiru. Sababa jijjiirama qilleensaan hongeen irra deddeebiin mul'atu kun gama kaaba Keeniyaa fi biyyoota gaanfa Afrikaa biroos hubeera. Kana malees Somaaliyaatti uummanni miliyoona 2 ol ta'u sababa hongee hammaatiin hanqina nyaataaf bishaaniif saaxilamuu yoo inni ibseera. Waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa allamii fintoomsaa waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa. Akka odeeffannoo argametti godina Baalee bahaatti namoonni 200,000 fi 70,000 ol hongeen miidhamaniiru. Kunis roobni dhabamuurraan kan kahedha. Baalee bahaatti aanaalee hongeen itti hammaate 5 fi duraanii hanqina rooba qaban Saawwena, Raayituu, Daawwee, Qaachan, Daawwee Sararii fi Gololcha ta'uun isaas adda baheera. Garuu akka odeeffannoo jiraattota irraa argametti taanaan jiraattonni aanaalee Raayituu fi Saawwenaa muraasni deeggarsi hanqachuu kaan immoo midhaan nyaataa marga loonii fi bishaan akka hin qaqqabne himu. Ammatti midhaan kuntaallee 6,807 aanaalee godina Baalee bahaatti raabsamaa akka jiran odeeffannoon argaman kan mul'isan yoo ta'u godinuma kanatti namoota 270 oltu gargaaramaa jira. Miidhaa horii irra ga'e heddummina isaa ammatti baruun hin danda'amne. Hongeen yoo babal'ate itti fufe garuu lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii dabaluuf deemaa jira. Horsiisee bultoonni gama isaaniitiin nyaanni looniif bishaan saffisaan akka isaaniif dhiyaatu gaafachaa jiru irra deddeebiin. Waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa allamii fintoomsaa waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa. Waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa allamii fintoomsaa waaqaamu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisa. Jiraattonni bishaan dhugaatii argachuuf dhaqaaf galatti lafa sa'aatii 10 deeman akka jiranis dubbatama. Sababa caamni dheerateef hanqinni nyaataa namaa fi horii jiraattota irratti haala hamaadhaan mudateeras. Loon kan huqqatanii kaan du'anii kaan ammoo kufanii lafaa hin ka'an. Gaalli caama damdamachuun akka fakkeenyaatti eeramu otoo hin hafin hongee kanaan miidhamaa jira saaxilameera. Waqtiin kun yeroo horiin itti gabbatu ta'us amma sababii hongee kanaan horiin gurgurtaaf gabaa geeffamu qonnaan bultootaaf gurguramaa hin jiran. Naannichatti midhaan akka misingaa, boqqolloof xaafii horsiisee looniin cinatti akka qotamu otoo hin margin lafa keessatti hafaa akka jirus beekameera. Rakkoon ijoon immoo roobni dhabamuudha.
Gabaarratti qamadii kiiloogiraama 50 birrii 1,800 gurguramaa jira. Namoonni bitachuufis humna dhabuun isaan mudachaa jira. Mootummaan deeggarsa midhaan nyaataa haga kiiloogiraama 15 kennaafi akka jiru beekamus deeggarsi kennamu garuu gahaa miti jechuun namoonni hongee kanaan miidhaman ni komatu. Wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa allamii fintoomsaa wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa. Gogiinsi kun yeroo ammaa kanatti aanaalee ollaa isaaniittis bal'atee jira. Aanaa ollaa kan taate Raayituutti namoota 51,000 ol deeggarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu beekamaadha. Namoonni deeggarsa midhaan nyaataa gaafachuuf waajjira sodaa balaa aanichaa fuulduratti walitti qabamaas jiru. Dabalataan sababa gogiinsa kanaatiin namoonni aanaalee ollaa akka Daawwee, Qaachanii fi Gindhiiritti baqatan jiraachuu dubbatu. Hongeen kun lubbuun namaa garuu akka hin dabarsine dubbatu qondaalli aanichaa. Gaala, re'ee fi harree horatan garuu jalaa ajjeesuu lakkoofsaan tarreessanii ibsu. Aanicha re'oonni beeyladoota kan caalaa kan miidhame yoo ta'u, aga yoonaatti re'oota 4,000 ol du'uun beekameera. Hongee kana dura horsiise bultoonni harree bishaan waraabu, amma garuu harreenis beeylada hongeen miidhaman keessaa tokko taateetti. Roobni fulbaana keessa naannichatti rooba jedhamee eeggamaa turuu otoo hin roobin hafuun isaas gogiinsa kana jiramu. Wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa allamii fintoomsaa wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa. Bakkeewwan hongeen hubaman keessaa godinni Booranaa isa tokko. Bulchaan godinichaa obbo Jaarsoo Boruu akka dubbatanitti taanaan roobni roobus garuu xiqqaadha. Bakka muraasa qofa roobe jedhan. Ammallee yoo hin roobin haalli cimuu akka danda'u ibsu sodaa akka qaban dubbatu. Ta'us ammatti miidhaan namarra ga'e akka hin jirre himaniiru. Godina hongeedhaan hubame kanaaf deeggarsi gama nyaataatiin qaama dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaan dhihaachaa jira. Ta'us garuu akka ragaa walitti qabametti hanga ammaa horiin 50,000 ol du'uun isaanii beekame. Duutii horii kunis haga har'aatti ittuma dabalaa jira. Deeggarsi godhamaa jiru garuu horii Booranaa kan miliyoona 7tti dhihaatu dhaqqabee dandamachiisuu hin dandeenye. Hongeen alatti torban 2 dura eegalee aanaa Dhaas, Gaamolee, Areeroo dabalatee weerarri hawaannisaa mudachuun yaaddoo biraa uumuu isaa jiraattonni godina Booranaa dubbatu. Torbanuma kana mootummoonni misooma bahaa Afrikaa IGAD fi UN'tti dhaabbata fayyaaf qonnaa FAO miidhaa hongeen dhaqqabsiisu xiqqeessuuf tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Dhaabbileen lamaan ibsa waloon baasaniin gaanfa Afrikaa naannawaa miseensonni IGAD jiranitti namoonni miliyoona 26 ta'an hanqina nyaataaf saaxilamuu ibsaniiru. Wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa allamii fintoomsaa wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa. Wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa allamii fintoomsaa wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa. Wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa allamii fintoomsaa wangahun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa